Dhugaa keetii obsi barbaachisaadha. Eeyyeen maaliif anamma yeroo tokko jechaadha itoo yeroo obsi daangaa namarra darbe tokko jiramtiin warri gola ormaa keessa jirru yeroo maraa itti baay'ate damnee kan obsate kan nu jirraa jechaadha. Yoo waan hundumtu sitti baay'atee bakka daangaa si dhowwe kan nuti si kakachiisu jiru. Warri biyya keessa jiran garuu waanuma qalbii waanuma daqiiqaa tokkootiif jedhanii obsa kan kutatan baay'een isaanii jiru. Lafaa ka'anii fa'aa obsa kan kutatan jiru. Nutamma yeroo maraa maaliif obsa kutanna yoo jettan tokko hojjennee gaafa dadhabnu obsa kutachuu dandeenya. Sababni isaas gola namaati waan ta'eef nu mijachuu dhiisuu danda'a. Akka yaadne ta'uu dhiisuu danda'a jechaadha. Garuu immoo waan hundumaa keessatti kan waan hundumaaf keessa obsatti qabatu obsadha. Namni obsa qabu nama kan faana buluu danda'a. Namni obsa qabu waan baay'ee keessa darbuu danda'a. Dhugaa rabbii jechaadha. Ani yeroon dura gara biyya ormaa kana dhufu bakka waan masaannaan jedhan tokko naannaa na aarsa fa'i bakka garuu immoo adeemsa keessa yeroon ilaalu hundee bakka waa baay'ee barataan dhufee jechaadha. Waa baay'ee ilaalaa dhufee jechaadha. Kanaaf yoo obsa hin qabnu ta'ee yoo damneetu obsa kutanna ta'e rakkina keessa galuu dandeenya. Obsaaf ogummaa nuuf haa kennu. Namni ogummaa askala sagaleen kun nagahama. Eeyyee. Okay to. Niitoorkiitu na rakkisaa jira. Daqiiquma xiqqoo ishii shaa jedhee irraa deema jedhee malee. Niitoorkiin baay'ee tokko. Maal jetta? Baga nagaan dhufte har'oo isaan yaadatte beeksisa maaliif irratti hin hidhiinii? Asirraan yeroo nanidha jedhu naa hin hidhamu maaliif akka ta'e hin beeku iddoon itti hintinii jedhu isaan beeku.